Waaqa uumamaa gurraacha garaa imalee waa murtee si waan mannunu dhufte Waaqa salgan boorana waaqa torban baarentu waaqa sagaltamman garba waaqa ciicoo gurraatti waaqa bokkuu gurraacha wanna hunda dura kabajamtoota ilmaan Oromoo guddaa fi xiqqaan abbootiin gadaa jaarsoleen biyyaa haadholii koo fi obbolaan koo fi aanteen koo akkasumas ilmaan koo kan foollee fi dabballee raabaa fi doorii qeerroo fi qarreen walumaa galatti ummanti Oromoo marti baga jiraattanii har'a geessan baga waliin jiraannee gaarii fi yaraa waan hunda waliin agarre itti aansuudhaan yeroon amma keessa jirru kuni waqtii birraati birraan immoo Oromoo biratti wanna yaadatamuu qaba kanaafuu baga booruu gannaa keechaa baatanii booqaa birraa geessanii isiniin jechuun barbaada waadaa fi dirqama abbootiin nutti kenna wanna qabnuufi aadaa fi duudhaa keenya sirni gadaa fi irreechi irree keenyaa qabeenya fi qabiyyee keenya wanna ta'eef duudhaa saba keenyaa akka tiksinu kunuunsinuu fi dhalootatti akka dabarsinu dhaamsa koo isinii dhaamuun barbaada anis hamma lubbuun koo jirutti wanna Waaqayyo nu kenneef saba koo akkan tajaajiluuf dirqama seenan nutti kenne akka baanu yeroo kamii fi isa durii caalaa saba koo Oromoo lammii kiyya akkan tajaajilu jabeessetin isinitti hima wanna hunda caalaa buura sabboonummaa kan ta'e tokkummaa fi oromummaa keenya cimsinu teenyee odeessuurra hojii irratti haa xiyyeeffannu yaa saba koo walillee yaa gargaaru abbootiin ijoollee fi ilmaan keessan gorsaa ijoolleenis gorsa angafoota keechanii dhagaa warri barattanis dhaloota qaruu irratti xiyyeeffadhaa rakkoo bichaa oduu hin taane furmaata rakkoo hiikuu irratti xiyyeeffadhaa yoo akkas goone galma yaanne geenya har'aa fi hammana hoggaan jedhe nagaa yeroo biraa gadaa qabannee hiyyummaa fi gadadoo keecha akkamitti akka baanu akkasumas sirnaa fi seenaa keenya akkamitti dhaloota akka dhaalchisnu irratti mata duree bal'aa qabadheetiin dhufa ani feesbuukii kanaan dura hin fayyadamun ture peejii kana ergan banee reefu torban hin guun haa ta'u malee namoonni maqaa kootiin feesbuukii banatanii yaada mataa isaanii fakkeessanii wanna barreessaa turaniif ummata kootiif hubannoo kennuuf peejiin kiyya kana akka ta'een asumaan ibsuu barbaada lammaffaa irratti immoo karaa peejii kootii kanaan saba koo kan na jaalatuuf yaada fi ilaalcha koo qooduun dhaloota hagam beeku gorsuun karaa gaarii qabsiisuun barbaada dhumarratti barri baranaa kan bara hegeree immoo gadaa saddeetin kan gadaa saddeetii immoo gadaa saddeettamaan kan gadaa saddeettamaa immoo jaarraa baraatiin nu haa ga'u jechuun yaada koo eebban guduufuun barbaada gadaan quufaaf gabbina barri roobaaf nagaa horaa bulaa galatoomaa